kan naannoo Tigraay akka waliigaltee Piriitooriyaatti mariin siyaasaa mootummaa federaalaa waliin akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waliigalteen Piriitooriyaa marii siyaasaan taasifamuun garaagarummaan jiru mariin furamee gara nagaa waaraatti dhufuudha jedha. Kunis hojiitti akka hiikamuuf gamtaa Afriikaaf gaaffii dhiyeessine deebii eeggataa jirras jedhaniiru. Naannoon Tigraay rakkoo hamaa ammayyuu hin furamin keessa jiras jedhaniiru. Obbo Amaanu'eel Asaffaa jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Buqqaatonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar buufataalee baqattootaa keessa jiran waraqaa eenyummaa dhabuu keenyaan nyaata dabalatee wantoota barbaachisoo ta'an argachuuf rakkanneerra jedhan. Namoonni sababoota jeequmsaan naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul irraa buqqa'uun magaalaa Baahir Daar naannoo Amaaraa buufata baqattootaa keessa jiraatan waraqaa eenyummeessaa magaalichaa waan hin qabneef deeggarsa nyaataas ta'e kanneen biroo isaan barbaachisan argachuuf akka rakkatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbii himaan biiroo sodaa balaa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Zooduu sagalee Ameerikaatti akka himanitti gargaarsi namoomaa namoota gargaarsi qaqqabuu maluuf qaqqabuu isaa to'achuuf jecha waraqaa eenyummeessaa gaafachuu mallaa jechuun deebisan. Baahir Daar irraa Aster Misgaanaawtu gabaase. Human Rights Watch ibsa har'a baaseen yeroo turtii qorattoota garee Koomishinii Mirga Namoomaa kan sadarkaa addunyaa Itoophiyaa irratti qorannoo taasisan akka dheereffamuuf gaafatee jira. Mitikuu Faqaadu. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsa baaseen qorannoon gareen ogeessota Koomishinii Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti taasifamu ammas yeroon isaa dheerachuu fi qabaa jechuun gaafate. Gamtaan Awurooppaas dhimma kana akka hoogganu kennamee fi qorannoo rakkoo mirgoota akka idil addunyaatti jiran ilaalcha keessa galchuu qabas jedheera. Gareen ogeessota Koomishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa qorannoo isaa torban darbe baaseen waraana kaaba Itoophiyaa keessaa hordofe gochi hammeenyaa bal'aan raawwatamu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa namoota nagaa sabaan Tigree ta'an jumulaan kan ajjeesan 49 akka galmeesse hokkaraa saalaa fi humnaan gudeeddiin raawwatamu shamarranii fi dubartoonni Tigree 10,000 gochaa kanaan miidhaan irra ga'u beela humnaan qeerraa buqqifamuu fi hidhaa akkasumas yakkoonni waraanaa fi namoomaa qaamota waraanicha keessatti hirmaatan humnoota waraanaa Tigraay kan mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa waliin ta'uun raawwataniirus jala. Itti dabaluunis jeequmsoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessas sarbama mirgoota namoomaa geessisaa akka jiranis akeekkachiiseera. Ibsi Human Rights Watch yeroon qorannichaa akka dheeratu gaafate kun Itoophiyaa keessatti miidhamtoonni fi maatiin isaanii irra deddeebiin qorannoon dhugaa haqaa fi sirreeffamaa akka taasifamu gaafataa turaniiru. Garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessaa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala. Gareen ogeessota Koomishinii Mirga Namoomaa idil addunyaa kan Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan Awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru. Garuu wixinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf torban tokko kan hafeef ammallee gamtaan Awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisu hin jiru. Kaleessa Pireezidaant Baayiden ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaannaa lammiiwwan Afrikaa biyya alaa keessa jiraatan ilaalchisee dhimma Afrikaaf miseensota gumii gorsaa pireezidaantii jalqabaa beeksisanii jiran. Hooggantoonni 12 kun hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa cimsuu akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa ilaalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Isaanis garaagarummaa lammiiwwan Afrikaa biyyootii alaa jiraataniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa akkasumas godaantota Afrikaa irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu. Hawaasaalee Afrikaaf lammiiwwan Afrikaa biyyootii alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa, hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee attamiin cimsuu akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irratti hirkadhaa jedhan Pireezidaanti Baayiden. Dhimma Afrikaatti gumii gorsa pireezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan Itoophiyaa 2 Waashingtan DC irraa aadde Mimmi Alamaayyoof aadde Almaaz Nagaash Kaalifoorniyaa irraa keessatti argamu. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo falmiin kaadhimamtoota paartii warra Riippaabilikaanotaaf dorgommii pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera. Paartii warra Riippaabilikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamtoota dorgommii pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru. Kaadhimamtoonni paartii Riippaabilikaanotaa 7 falmii sa'aatii 2 ture taasisaniiru. Filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a 4 hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampiin caalamaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota Riippaabilikaanotaa galma mana kitaabaa pireezidaant Roonaald Riigaan kan Kaalifoorniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiriis Kiristiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeesse irratti daangaa Meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jedhe. Dhimmi biraan wal falmii kana irratti ka'eeru diinummaa Chaayinaan Ameerikaaf qabdu. Bulchituun Kaarolaayinaa duraanii Niikii Heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara Meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa haadoochu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa. Kana malees Chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu
addaan kutas jetteetti. Baayoteek irratti investara kan ta'e Vivek Ramaswamy dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun Puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa Yuukireen gaariidha jechuun miti. Chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse. Bulchaan kaaba Daakotaa duraanii Daag Baarguun isa bulchiinsi Joo Baayiden Iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri Iraan hidhamtoota 5 argatan nutis hidhamtoota 5 arganne. Garuu immoo isaan doolaara biiliyoona 6 dabalataan argataniiru. Kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu. Kun immoo mootummaa addunyaan akka shororkooftuuf ispoonsara ta'edha jechuun qeeqeera. Himannaa pirezidaanti Joo Baayiden akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhagahamuu jalqaba. Mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pirezidaanti Joo Baayiden aangoo irraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisa har'aa jalqaba. Hooggansi koree kanaa Riipaablikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jedhaniiru. Hoogganaan koree kanaa Jiim Koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin Baayiden raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansii irraa dhaga'amas jedhan. Baayiden garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Kaarin Jiin Piyeer jalqaba baatii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabnedha jedhanii ture. Himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti. Afyaa'ii mana maree paartii warra Riipaablikaanotaa Keevin Maakaartii qorannoo Baayiden aangoo irraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaba baatii kanaa irratti yommuu ta'u, himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pirezidaanti Joo Baayiden Hantar Baayiden waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatulas. Akka himannaa warra Riipaablikaanotaatti Joo Baayiden wayita itti aanaa pirezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhu. Gambeelaa Aanolee Jikaawof Laaroo keessatti namoonni 5,000 caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera. Naannichatti torbanoota lamaan keessa namoonni 30,000 ol sababa lolaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii Bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessa akka argaman bakka bu'aan pirezidaantiif hoogganaan ittaanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Omod sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba. Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laariitti ogeessa olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laarii kan ta'an obbo Taankoo'eenyiit rooba cimaa guyyaa kaleessaa roobeen namootni 2,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru. Obbo Taankoo'ee sababa balaa lolaa kanaan torbanoota lamaan darban keessatti lammiiwwan 6,500 ol aanaa Laarii keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii manneen barnootaa keessatti argaman ta'us dubbatanii jiru. Namni buqqee 6,500 qabeenyis manca'eera. Namootni bataskaanaaf mana barumsaa keessa jiru. Barattootni barnoota eegalanii turan. Garuu amma waan balaa lolaa uumameef addaan kutanii jiru. Gargaarsi isaan qaqqabeen jiru jechuun dubbatan. Aanaa Laaree keessaa sababa balaa lolaa kanaan namoota buqqaasamanii bakkeewwan garaagaraatti akka argaman dubbatan keessaa yaada isaanii kan sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennan akkas jechuun ibsanii jiru. Maqaan koo Koonkeer jedhama. Amma waan bishaan guuteef waan hundumtu babbade. Sababa lolaatiif miidhaa qaqqabeen buqqaane. Barattootni barnoota eegalanii turan. Lolaan ammas irra deebi'ee waan nu buqqiseef adda kutanii jiru. Namni amma waan nyaatu hin qabu harka qullaa jira. Namni buqqee bakka Kuuliyaang jedhamu jira. Bakka biraa Teed Paaroo jedhamullee kan jiru jira. Gargaarsi ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti sababa balaa lolaa kanaan lammiiwwan 30,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa kan buqqaasaman ta'u bakka bu'aan pireezidaantii naannichaa fi hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umod dubbatanii jiru. Godinicha keessatti magaalaa Gaambeellaa fi aanolee 9 keessatti sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa namootni buqqaasamuu dubbachuudhaan godina Nuweer aanaa Jikaawoo keessatti lammiiwwan 3,000 caalan guyyaa kaleessaa rooba cimaa roobeen wal qabatee balaa lolaa uumameen akka qe'ee isaaniirraa buqqaasaman dubbatanii jiru. ትላንትና ማታ ጂካው አካባቢ ከ3,000 በላይ ማህበረሰብ ክፍሎች ተፈናቀሉበት ሁኔታ ነበር። Kaleessa galgala naannoo Jikaawootti qaamoleen hawaasaa 3,000 ta'an buqqaasamanii jiru. Yeroo sababa lolaa buqqaan dhaabbileen mootummaa bataskaanaa fi manneen barnootaa keessa qubsiifaman midhaan ga'ee hin sassaabamin haala ittiin miidhametu jira jechuun dubbatan. Bakka bu'aan pireezidaantichaa obbo Umod haga ammaatti lubbuu namaa irratti balaan qaqqabee hin jiru jechuun ibsuudhaan hubaatiin qabeenya irra ga'e adda baasamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Mootummaa federaalaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa wajjin ta'uudhaan kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaasaman gargaaruudhaaf tattaafataa akka jiranis ibsan. ተወሰነ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ስፔሻሊ ከዩኒሴፍ ተወሰነ dhaabbilee mootummaa kan hin ta'in keessumaa yuuniseef nyaata dabalataa hamma ta'e gargaarsa haalatti kennitu jira. Waajjirri fannoo diimaa damee Gaambeellaas akkasuma kaleessa gargaarsa meeshaalee garaagaraa kennaa ture magaalaa Gaambeellaatti. Itti fufiinsaan ammoo aanaa Gaambeellaa aanaa Laariif Jikaawottis gargaarsa akka kennu fannoon diimaa beeksisee jira. Komishinii sodaa balaa federaalaa irraallee midhaan kuntaala 4,800 ergamee jira. Garuu karaarra jira ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Namootni sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaasaman yeroo ammaa bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessatti akka argaman kan dubbatan obbo Umod fulbaana 14 bara 2016 wiixata darbee barnoonni jalqabamuudhaaf tures sababa balaa lolaa kanaan wal qabatee akka hin jalqabamne dubbatanii jiru.
የኛ ትምህርት ቤቶች አንደኛ ከሚዘጋባቸው ዋና ምክንያቶች ከተፈናቀሉ ወደ ትምህርት ቤት የገቡ manneen barnootaa keenya sababa ijoo isaan ittiin turanii galaniif tokko waan lolaan namoota buqqaasee jiruuf jiraattotni mana barumsaa keessa qubatanii jiru. Kunis qaawwa xiqqoo uumeera yoo bishaan hir'isee namoonni deebi'an haala ittiin barnoonni eegalamutu jira jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti aangawoota waajjira barnootaa naannichaarraa ibsa dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifnee milkoofne. Inistituutiin Meeteoroloojii Itoophiyaa fulbaana 10 hamma fulbaana 20tti haala raaga qilleensaa jechuudhaan odeeffannoo baaseen roobni gannaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti itti fufiinsaan akka roobu ragaaleen agarsiisan jiru jechuudhaan eeree jira. Dabalataanis godinaalee naannoo Gaambeellaatti roobni salphaatii haga giddu galeessaatti jiru akka eegamu ibsuudhaan balaa lolaa naannoo Gaambeellaa keessatti uumamaa jiru walqabatee garuu raagni kun waan kaa'e hin qabu. Waggaa tokko dura baatii hagayyaa bara 2014 keessatti naannoo Gaambeellaa keessatti sababa balaa lolaa kanaan walqabatee lammiileen 185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Ministiriin ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa erga xumuranii booda har'a gara United Statesitti deebi'anii jiru. Oduu gabaastuun VOA kan Pentaagoon Kaarlaa Baab Austin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti kunoo. Ministiriin ittisaa United States Lloyd Austin daawwannaa isaanii kan jalqaban Jibuutii bakka maadhee waraanaa United States kan ardii Afrikaa keessatti argamutti jalqaban. Austin akka jedhanitti achittis hoogganoota Jibuutiif pirezidaantii Somaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota 5 darban walitti qabaarra caalaa garee shororkeessummaa Al-Shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan. Sana booda Austin gara Keeniyaatti qajeelan. Naannoo daangaa Somaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shororkeessotaa lammiilee Ameerikaa 3tti galaafate maadhee waraanaa Mandaabee jedhamu daawwatan. Vincent Kimoso xiinxalaa imaamata dhaabbata Sovereign Insight jedhamuuti. Message here being very clear that the war on terror still waraansi shororkeessummaa irratti geggeessamu ammas ajandaa mootummaa Ameerikaa ta'ee itti fufee jira. Ergaan jedhu hedduu ifaadha. Ministeeronni ittisaa Ameerikaa fi Keeniyaa balaa shororkeessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenyaa waggaa 5 mallatteessaniiru. Austin innaa Keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu nagaa eegumsaa akka biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara Heetiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona 100 kennuuf waadaa seenaniiru. Adan Du'aalee ministeera kaabinee Keeniyaati. Kenya is ready. Kenya is willing to lead that. Keeniyaan qophiidha. Keeniyaan gurmuu nagaa eegumsaa akka biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara Heetii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha. Austin daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan biyya ministiriin ittisaa United States yeroo jalqabaaf daawwate biyya Afrikaa gama dhiyaa Angoolaa daawwachuudhaan xumuran. Biyyoonni lamaan Angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiyeessituuf Raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu. Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary forces. Afrikaan ardii qaamonni alaa irree isaanii irratti cimsan utuu hin taane ardii waan gaggaariin isheen malu. Afrikaan abbootii irree qawwee gatii salphaadhaan gurguran. Humnoota miindeeffatan kanneen akka garee Waagner irraa dhiibbaarra ga'u yookaan kanneen namoota yeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkaniin dhiibbaarra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdi. Austin maqaa Burkina Faso, Gaaboon, Maalii yookaan Niijar osoo hin dhayin juntaa waraanaa mootummaa Afrikaa tuqan. Erga waraanni pirezidaantii Niijar filatame ji'a adoolessaa keessa aangoo irraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan. When generals overturn the will of the people and put their own ambition. Ajajoonni waraanaa fedhii uummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraatti ol yoo kaa'an nageenyi ni miidhama. Dimookiraasiin ni du'a. Waraanni uummata isaa ittisuuf malee uummata isaa mormuuf miti. Afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti. Faransaay torban kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti Niijer keessaa baasuuf murteessite. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Niijer mootummaa filatame aangootti yoo hin deebisne United States illee kana hordofuu dandeessi. Bill Rogio dhaabbata Defense of Democracy jedhurraati. Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region. Niger naannoo sanatti hojii farra shororkeessummaa United States fi Faransaayif wiirtuu ijoodha. Kanaaf kun yoo ta'e, yoo adda cite yookaan yoo irrate yookaan immoo yoo xumurame United States qabeenyaan biraan naannicha keessatti itti fayyadamuu dandeessu hin jiru. United States hanga yoonaatti humnooti ishee Niijer keessa tursiteetti garuu Pentaagoon loltoota Niijer waliin duula farra shororkeessummaa geggeessuuf fedhan qabu.